Tapha madaalii ga'umsaan kaleessa Liverpool yeroo lama Atletic Bilbao yoo injifatu Marcus Rashford Barcelonaadhaaf goolii jalqabaa galcheera. Tapha kanaan dargaggeessi umurii 16 Chiima Nugumhaan ga'umsaa mul'iseen deeggartoota Liverpooliin jajamee jira. Dabalatoo oduu kana gattaantti qindeessine. And the buzz as Ngamo gets the ball and runs. Oh my goodness me! Is there anything he can't do? Tapha madaalii ga'umsaa taphataan umurii 16 Rio Chiima Nugumhaan ga'umsaa addaa irratti mul'ise. Hugo Ekitike ammoo tapha isaa jalqabaan goolii mijeesseen Liverpool Athletic Bilbao yeroo lama mo'eera. Balaa konkolaataan du'aan kan boqotan obboloota lameen Diego Jota fi obboleessa Sandri Silvaaf taphoota lamaan irrattuu daqiiqaa 20ffaa irrattiin tapha addaan dhaabuun yaadannoon taasifameera. Deeggartoonni Liverpool Anfieldittiin maqaa isaa waamaa gadda isaanii ibsataniiru. Tapha Arne Slot taphattoota garee jalqabaa irrattiin fayyadamaniin Liverpool goolii 3-2 Athletic Bilbao mo'e. Tapha kana irrattiin taphattoonni Liverpool jijjiirraa ganna kanaan gara Anfieldittiin fudhate Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong fi Milos Kerkez taphataniiru. Taphichaan daqiiqaa 14ffaa irrattiin kubbaa Hugo Ekitike mijeesseef Mohamed Salaan goolii galchee Liverpool dursa qabate. Daqiiqaa 29ffaa irrattiin Ohan Sanset Athletic Bilbaof goolii galcheen tokko qixaan boqonnaa bahanii. Boqonnaan deebii Cody Gakpoon daqiiqaa 15 gidduutti goolii 3 galchee 2 Liverpooliif tokko ammoo garee ofirrattiin galchuun taphichi injifannoo Liverpooliin goolii 3-2 xumurame. Kana irrattiin yeroo jalqabaaf kan hirmaate taphataan sarara gidduu lammii Jarman Florian Wirtz boqonnaa dura irra deddeebiin kubbaa tuquun gara fuulduraattiin deemee goolii galchuuf sochii gaarii taasiseera. Sarara qarqara mirgaan kan taphate Frimpong ittisuu caalaa fuuldurattiin deemee taphachuu filachuun kalaqa Trent Alexander-Arnold wal fakkeessu mul'iseera. Bournemouth irraa kan mallatteesse Kerkez qarqara bitaan sarara fuulduraa irrattiin ammoo Ekitikeen ga'umsa abdii namatti horuu mul'isan jedhame. Sararratti isaa gidduu irrattiin Virgil van Dijk sababa dhukkubaan dhabamuu, Joel Gomez miidhamuun wal qabatee Wataru Endoon Ibrahima Konaatee waliin qindoomuun taphatus amma eegame hin turre. Liverpool have it back. And the buzz. Tapha michoomaa Slot taphattoota dargaggootaaf carraa kennaniin ammoo Liverpool 4-1 Athletic Bilbao mo'e. Taphichaan Rio Chiima Nugumhaan daqiiqaa 5 jalqabaa keessattiin goolii tokko galchee tokko mijeessuun ajandaa miidiyaalee ta'eera. Darwin Nunez fi Harvey Elliott taphaan Alex Padillaan garee ofirrattiin gooliiwwan afayyoo galchan Gorka Guruzeettaan Athletic Bilbaoof goolii tokko galcheera. Garee biyyaalessaa England umurii 17 gadiif kan taphatu taphataan umurii 16 Rio Nugumhaan daqiiqaa 2ffaa irrattiin ofiisaa goolii galchuun daqiiqaa 5ffaa irratti ammoo goolii Darwin Nunez galche mijeesseera. Bara darbee jijjiirraa bilisaan akaadaamii Chelsea irraa gara Liverpool kan deeme taphataa kanam deeggartoonni Liverpool maqaa isaa waamuun leellisaa turanii. Curtis Jones mallattoon deeggartoonni amlee akka laataniif yeroo gaafatus mul'ateera. Amajjii darbee Rio Nugumhaan umurii isaa 16 fi guyyaa 135 tapha FA England Liverpool 4-0 Accrington injifate irratti hirmaachuun taphataa dargaggeessaa umurii xiqqaan kilabichaaf taphate ta'uun galmaa'eera. Taphataan duraanii Liverpool gaarii Gilibseen taphataa abdii qabeessa jechuun ibse. Arne Slot ammoo Riyoon taphoota michooma gannaan humna qabu mul'iseera jedhe. Taphatichi tapha michooma gannaatiin tapha Yookaamaa waliin taphatan irrattiin goolii yoo galchuu AS Milan irratti ammoo kubbaa goolii taatee mijeesseera. Slot tapha michoomaa Athletic Bilbao waliin taphanneen kubbaa qabachuu fi gara gooliitti yaaluun fooyyofnee mul'anneerra goolii 7 galchine jedhan. Liverpool dilbatarfuu istaadiyeemii Wembleytiin waancaa Community Shield Crystal Palace waliin taphachuun tapha Premier League jalqabaa Anfieldittiin Bournemouth waliin qabuuf qophaa'a. Tapha michoomaa biraa kaleessa taphatameen Barcelonaan goolii 5-0 kilaba Kooriyaa kibbaa deeguu injifate. Taphichaan Gaaviin goolii 2 galchuun Lewandowski, Fernandes fi Rashford goolii 1 galchan. Gooliin kun Rashfordiif goolii jalqabaa Barcelonaaf galchi ta'uun galmoofteetti. Oduuwwan jijjiirraa taphattootatiin wal qabatanitti yeroo darbu Newcastle United Benjamin Sesko mallatteessifachuuf yuuroo miliyoona 90 dhiyeesse. Kilaboonni England Manchester United fi Newcastle lammii Slovenia Benjamin Sesko mallatteessifachuuf waliin morkachaa jiru.
Newcastle Sheeskoo fudhachuudhaaf gaaffii paawundii miliyoona 65 fi dabalataan paawundii miliyoona 4.3 kaffaluuf dhiyeesse RB Leipzig fudhachuu didee ture. Newcastle United marsaa lammaffaadhaaf yuuroo miliyoona 90 ga'uun dhiyeesse. Gatiin Newcastle dhiyeesse qixaa kaffaluuf humna qaba kan jedhame Manchester United ifattiin gaaffii dhiyeessuuf akka ta'e Sky Sport gabaaseera. Hanga yoonaatti murtee kan hin kennine dargaggeessi umurii 22 Benjamin Sheeskoon jireenya isaa keessatti murtee guddaa waan ta'e piroojeektii kilaboonni lamaan isaaf dhiyeessan qoratee akka hin gaabbinetti murteessuu barbaada jedhame. Sheeskoon torbee kana keessa kilaboota lamaan keessaa kamiif akka mallatteessu ni beeksa jedhamees eegamaa jira. Son Heung-min gatii rikeerdii ta'een kilaba Ameerikaa LA Galaxy'f mallatteessuuf dhiyaate. Bara 2015 Bayer Leverkusen irraa Tottenhamiif kan mallatteesse lammiin Kooriyaa kibbaa umurii 33 Son Heung-min waggoota 10 booda kaaba Londanitti nagaa dhaammatee jira. Gatii rikeerdii liigii Ameerikaa ta'e doolaara miliyoona 26 LA Galaxy mallatteessuuf yoo waliigalu boruu taphataa kilabichaa ta'uu waliigalteen mallatteessas jedhamee eegamaa jira. Tottenham goolii 1-0dhaan Manchester United injifatee waancaa liigaa Awurooppaa injifachuun waggoota 17 booda waancaa jalqabaa akka argatu kan gargaare sun taphoota 450 kilabichaaf taphachuudhaan taphataa torbaffaa taphoota hedduu irratti kilabichaaf hirmaateedha. Taphoota 454 kanneeniinis goolii 173 Tottenhamiif galchee jira. Oduma jijjiirraatiin Manchester City waliigaltee Ruben Dias dheeressuudhaaf afaaniin waliigalee jira. Bara 2020 paawundii miliyoona 60 waliin Benfica Manchester Cityf kan mallatteesse lammiin Portugal umurii 28 Ruben Dias waliigaltee waggaa lamaatu kilabicha waliin isaafe. Akka gabaasa ESPN fi The Independent yoo ta'e Manchester Cityn waliigaltee Dias dheeressuudhaaf afaaniin waliigalee jira. Waggoota 5 darban taphoota 222 Manchester Cityf kan taphate Dias milkaa'ina kilabichaa barootaas dhiyoo keessatti ga'insa olaanaadha. Ittaanaa dursaa taphattoota kanaa ta'uudhaan kilabicha kan tajaajilaa jiru Dias bara 2021 taphataa cimaa Premier League England jedhamuun filatameera. Waancaa Premier League 4 fi Champions League tokkos kilabicha waliin fudhate. Eke Gundogan, John Stones, Edersonii fi Bernardo Silvaan taphattoota Manchester Cityn waliigaltee isaanii waggaa tokko qofaan hafee ta'anii jiru. Rodri, Phil Foden, Matteo Kovacic, Nathan Ake, Jack Grealish fi Manuel Akanji waggaa lamaatu isaan hafe. Manchester City waliigaltee Rodri dheeressuudhaafis hojjechaa jiradhame. Badhaafamaa Baalaandoor Rodri waliigaltee haaraa kanaan taphataa kilabichaa kaffaltii olaanaa argatu lammaffaa ta'aa eegama. Phil Fodeniifis dheeressuuf hojjechaa akka jiru ESPN gabaasee jira.